Yesus aduh. Caltu. Waaqayyo si aduh. Ani si waliin beenu min. Waaqayyo garuu maqaa kee beekera. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Seenaa kee si beeka Waaqayyo. Ameen. Nama si gargaaru hin qabdu. Nama si bira dhaabbatu hin qabdu. Firiif lammis irraa dhiyeessaniiru. Lafa jirtutti jibbamaatu jiraachaa jirtu. Sirrii namni maakinaa fidame. Eenyi kee Yesuus si bareeda. Ameen. Maal taate luka kee? Luka komite armakoodha. Marsaa salgeeffaa eeggata opereeshinii ture. Waldaa kanarra gargaara dheengadda hospitaala reefuun gala. Maal taate akkas taate? Nammaa gootti xaxarina keessatti argame yeroo yerootti yeroon qaasuudhaaf jedhe yeroo mana keessa hojii humnaa hojjedhu fi masaa eeggata. Maaluma kun na gargaara waldaa afaan na gargaara. Malee nama si gargaaru hin qabdu. Qabodaadhaan kos jirti narraa bahee deemee itti kaasatti faafaasuuf qabootu akka deessanaan jettu. Nama namni gate Yesuus hin gatu. Har'a obboleettii keenya fayyinatu ta'a. Barumsaa gidduutti dhaabdee. Tensi xumuraa serga dhufee barumsa dhuunfaa barachuutti ka'een gidduutti dhiise semineeriidha moo tiyooloojii waggaa lammaffaan barachaa. Abdii kan jedhamu moo beektaa? Fira qotuun taane luba abdii jiyoo kan jedhamu nan beeka dheengadana wajjin ture. Wow! Maj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 a. Namni suni siifi si gorseera. Nunaa gadachaa turanii. Amen. Hallelujah. Dhuguma obboleettii koo Waaqayyoon mul'ata. Amen. Fayyuu barbaadda? Hin amantaa? Ati faarfannaadhaan mini Waaqayyoon kan tajaajiltu baay'ee kadhattaati. Kadhannaadhaan Waaqayyo tajaajilta. Ilaamee ijoolleen ati wajjin guddatte, ijoolleen ati wajjin baate hundi isaanis bira darbanii deemaniiru. Qabeenyaanis jireenyaanis si darbanii deemaniiru. Sirriidha mini? Nama zeetti kasedinaa isaan kanaa booda murtoo mataa kun ofirratti fudhadha. Ijoollee kwaarii keessaa yoo barbaadde fayyisu yookaan immoo ajjeesi jedhaan akkanadhaa dhimmi sajjii barreessee dheengadda jiru as keessa. Waaqayyo murtoo du'aati irratti murtoo jireenyaa baasanii galan. Yadinan Kalmati raja asbullah. Sini dola. Kabar maskana la antonella. Kadi jana malavanias. Yeshi nama jedhamtu yeshi. Yeshi nama jedhamtu mee harka keenyatti agarsiisi yeshi.
እያለፈ ነው ኢየሱስ ያለፈ ነው ኢየሱስ ያለፈ ነው ኢየሱስ ያለፈ ነው ሃሌሉያ አርኬ ወርካስ ወጣ ተሰከለ አስደንቢ ሲኒሚኒ አተርከ ወርካስ አሜን ማማ ኢየሱስ ያለፈ ነው ያለፈ ዝም አላልኩም እኔ መቃ ኢየሱስ ነመ ናዝሬት መቃ ኢየሱስ ነመ ናዝሬት ደርባጅራ ruda mahadosi amma humni waaqayyoon tuqa buletti seena ishee jirama ruda nama diala bahadosia riskele betene mega yala bahadosia beya fauza fayina wow fayina kai maka yesus kai jema hojini qoricha fudhatte akka inni fooyyessee si wajjin jiraatu barbaadan isaa waaqayyo garuu dhukkubarraa gargarsi baasee kophaa si jiraachisuu barbaada. Amma harki waaqayyoon darba. Amma harki waaqayyoon darba. Wow. ያለፈ ነው። አሜን። ያለፈ ነው። አሜን። ያለፈ ነው። አሜን። በኢየሱስ ስም ያለፈ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያለፈ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያለፈ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያለፈ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያለፈ ነው። አሜን። ያለፈ ነው። አሜን። ያለፈ ነው። 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 Amen. Hukum dibaca. Amen. Yakin dibaca. Amen. Kacau baca. Baca sinjera. Amen. Yesus. Yesus. Iyalefene. Yesus iyalefene.
እያለፈን አባቴ ይሰማኛል አብሮነቱ ይሰማኛል ህልውናው ይሰማኛል ይሰማኛል መንፈስ ቅዱስ እያለፈን ኢየሱስ እያለፈን አባቴ እያለፈን እጁ ነካኝ መንፈስ ነካኝ እንደ ሌላ ሰው አገር Meeffisaa obboleessa koo. Dhuguma Waaqayyo irra faarfannaa mul'ate. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo maal barbaada siin jedha? Gaaffichi maal barbaaddaa siin jedha? Jireenya. Jiraachuu malee acha jirtu. Caammanatti kaawwattuu lakkoofsa 41. Sirrii. Bravo. Maal jettu meeshaan Waaqayyo maal barbaadu siin jedhu? Ati maal barbaadda mee? Dibata barbaadda? Bakkee biraadhaa dhufteeti. Bakkee biraadhaa dhufte. Ergaa dhufte amma. Asitti miti kana maniinsi maqaan Yesuusidha. Asitti immoo fayyuma jira jedhanii asittan fayyisii as deddeebi'e. Okay, fayyinni kee fayyinaftuu hafuu barbaaddaati. Fayyitee hafuu barbaaddaa? Waaqayyo tajaajiluun barbaada. Hin barbaaddaa Waaqayyo tajaajiluun. Ati jechaadha yeroo hundumaa haraara Waaqayyootu si baay'ate malee haraara Waaqayyootu si baay'ate malee as hin turre sila. Amma immoo Waaqayyo simbirsitti godheera. Namni baay'ee si jaallata si. Nama baay'ee wajjin isaa hariiroo qabdaati. Sirrii namni? Sirrii. Okay. Dhukkubiin turesi hospitaalas qabalaan inni keessanii ture maatii fi anis immoo walloleen bahii ammayyuu guyyaa tokko dhaqeen isaa mana jiranii warra qaaluu dhaqan maatiin kiyya qaaluu isa kana immoo ganaa dhugaa jedhamti ture. Ishi abarraa kan jedhamu beektaati. Beekani. Maalii keeti? Fira kiyyaa gaafa tokko gaafanii karaa amantii kanaa dhufu jechuudha. Nama kana as barachaa ture kutaa as haayiskuuliitti barataa. Na gaaf tokko abdiin kuti kana booda yaa Waaqayyo ani silaa nan du'a. Pheenxee ta'uun qaba. Maatii kiyyaanis kana booda wal arguun barbaadu isaanis hin barbaadu jedheen micaa kanatti waan garaa kiyyaa himeen ture. Abarraatti. Micichi kuni baay'ee naman jaaladhu. Iccitii kiyyee garaa kiyyaa kiyya itti himeen ture. Kanaaf micichi kun Ilaame. Abarraadhaan gaafa wal bartu gaafuma ati abarraa bartu gooftaa si argatisa. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Riitii Kaalavaaniyaas. Ameen. Haleluuyaa. Shaadinaan Yesuus. Haleluuyaa. Ani dhuguma nama narra dhaabbadhee deemuu miti. Baay'een jaaladha. Harki argamuufi. Yesuus argamuufi. Argamuufi. Dhuftee dhugaa baatu. Wow. Isaan harka wal qabaati maqaa Yesuusiin haa dhuftu jedha. Ameen. Sii ta'eera. Ameen. Haleluuyaa. Kana booda waa'een kee gadi jedhamu sitti nima. Dandeettii kee mini beekumsa qabdu ogummaa cimaa qabdu sitti nima. Waaqayyo simboo sitti godhatee jira. Ameen. Haleluuyaa. Praise God.
Yeshi ani ibsi wal beekna. Ben. Hin beeknu mini. Yeroo hundee hin bochaati imimmaan sirratti arga. Waaqayyoon gaafannaani maayida jennaani jireenya akkanaaf jiraachuun barbaanne garuu jireenya hin barbaanne na jiraachiftaa jettee waaqayyotti bohaarta. Sirriidha. Yaa. Kaimet. Nama masarat jedhamu masarat. Beta. Betu. Ishita yaadadhu tinatti. Ila boletti koo sittanimu. Dhuguma jireenyaatti jiraachuu waatte ilaame mucaan kun ba'aa akkanaan baatti. Daa'ummaa isheetti ba'aa namni jabaan dandeenya baacheetti. Ba'aa cimaa irratti argeen. Waaw! Umuriin ishee ba'aa kanaaf isheen murteessu. Garuu baachaa jirti. Haleluuyaa! Miti dhugaadha mini? Sirriidha mini? Qanaa jedhina laala. Qanaa jedhina. Akkasumatti qanaa si godheera Waaqayyo. Ameen. Ba'aa sirra jiru sirraa kaaseera Waaqayyo. Ameen. Akkas jettee fa'aa barbaadde. Gaafa jireenyi itti tolee, gaafa haalli itti tolee, waa'ee boruuti. Kaleessa na gargaartee kan boruu immoo si beeka jettee Waaqayyoon yeroo hundumaa Waaqayyo irratti dubbatte. Dhugaadha mini? Wah, dhuguma arrasi gargaaree kan boruu isatu beeka. Kaleessa na gargaartee kan boruu si beeka. Yaaduu tokko hin qabu jireenyi koo si harka. Mataa'ee waa'een koo jedhee shakkii hin qabu. Irra jira kanaa lallabu. Haleluuyaa! Akkas jedhe isa gadi jettee sirraa kaasee siin ol qabeera siin jira Waaqayyo. Isa si gararraa ta'e miila kee jala oolcheera siin jira Waaqayyo. Waaw! Yesuus jira moo hin jiru? Yesuus jira moo hin jiru? Jira! Ati jireenya keetti afaan Oromoo dhageessanii? Dhageessanii? Jireenya keetti waan lamatti gadi ta'e. Nama lamatti gadi ta'e. Baay'ee. Bara 1998 bara 2005 nama kanan lama. Bara 1998 kan itti gaddite. Bara 2005 kan itti gaddite nama namatu jira. Akkasii jira Waaqayyo. Ifama godhiifsiin jira. Ifama godhiifsiin jira Waaqayyo. Sirriidha mini? Miidhamteetta. Miidhamuu kee immoo Waaqayyo argeera. Baay'ee madoofteetta. Murteen taanirra geessee jirti. Garuu Waaqayyo argee jira isa hundumaa. Maaliif calliftetti Waaqayyotti dubbatte? Waaqayyo akka namatti miidhamtee yeroo calqabaaf har'asitti dubbate. Sirriidha mini? Natti mul'achaa jira ammoo waa'een ishee. Maajaa. Ruuta samayyaa laba hadoosiyaa. Preeskele bedene megaayyaa laba hadoosiyaa. Yaa akkasiin jira Waaqayyo. Calama jedhee ifama godhiif. Isaanii gadi jiraatu. Amen. Hallelujah. Waaw! Akkasiin jira Waaqayyo. Foonittis hafuurattis siin eebbisa siin jira Waaqayyo. Ameen hin jettaniif isin. Ameen. Ati. Amboodha nama beektu qabda. Amboo. Nama beektu qabda. Amboodha. Asitti maal hojjechaa jirtaati? Afrikaa hojjechaa jirta?
hojii keessa yaa jiru. Hin barbaadu hojii kana. Ilaa ati kutaa tokko kaaftee gisee barattu kutaa gadaanatti elementarii baay'ee cimtuu turte. Elementarii gaaf dabartu jireenyi kee hunduu sirkaa bibittinaa. Sirrii namani mahadosaa jiika laba duuna magaayya laba hadoosiya. Akkasiin jira Waaqayyo. Mindas iddoo siin jijjiira siin jira Waaqayyo. Dabala jirani. Jijjiira meera siin jira Waaqayyo. Kana booda siin jira laphee qulqulluudhaan itti haraarame. Miidhamuu kee argeera, hubamuu kee argeera. Garuu itti haraarame siin jira. Andarmaa jiru Yesuusi. Andarmaa jiru Yesuusi. Namni keessaa akkana namni barbaadu jiru. Isemanyal, aronetu. Isemanyal, Isemanyal, aronetu. Isemanyal, aronetu. Isemanyal. Isemanyal, hello now. Amen. Ladoni si para badikana masa para badana badikana masa para. Hallelujah. Mulai kisah. Wow, baik sih jangan. Haleluya. Ila me isin gaila keessan gidduu gaila doo calqabanii dura lola guddaatu ture. Bakka murteessitanii walitti dhufuu hin dandeenye jettanii murteessitanii. Sirrii dhabani? Garuu Waaqayyo walitti si fide. Amiin jedhaa fi beeku. Gaafi nan achi ga'uu Waaqayyo waan tokko natti mul'ise. Tasuma wal fuudhaman jedhameen eeggan keessattuu ati abdii guddeetta. Nani? Hin ta'u bakka kana booda jettee abdii guddeetta. Waaqayyo garuu karaa nama tokko hidhe karaa nama tokko. Haleluuyaa seenaa keessa jijjiira. Isin lamaan tokko godha. Amma immoo lafa isin jirtanitti lola isin irratti banameen argaa. Isin gidduutti gaaffii isin godhuudha. Fabrika hojjette ishee no? Okay, nigdi hojjetta. Garuu isin gidduu akkamiin arga seenta? Namni tokko dukkana keessa, namni tokko ifa keessa yoo deemu arga. Gidduu keessa namni tokko immoo gaaf deemu arga. Isin gidduutti ilaa diinni isin gargar baasuudhaaf karoora inni baasee jira. Isin waldaatti qalabatii godhataniittu sin jira Waaqayyo walitti sin hidheera.
gargaarsiisanii baasu. Ila ati yeroo hundumaa shakkita. Shakkiin guutamee irra geessine. Immediately amanaan jirtu. Eessa turteeti? Biyya Araba. Yesamanya abetu Yesamanya abetu Hallelujah Jesus Saba Waaqayyoo kabajee nama mamu. Ameen. Akkasii yeroo Waaqayyo hin sodaatisi. Gaafa musuun ani kana walitti hidhee addaan hin baasu. Haleluuyaa. Mana kee keessa shakkiitu jira. Shakkiidhaan guutamtee ta'an shakkiin mana kee irratti argaa. Waaqayyo akkasiin jedha. Hin sodaatin ani si wajjin jira. Yesuus gooftaadha. Praise God. Baay'inatti tole afuuram gaafa ilaalu mucaa kana biyya Arabaarra irratti kan darbatame hin argamu. Keessattuu biyya Arabaa yeroo turtetti nama hin barbaanne tokko jireenya ishee kan jeeqan argeen. Yaa ati qajeeladha. Waan ishee siin jettee nama hundaa fudhatta. Garuu laphee kee jabeessuudhaaf diinni karoora baase Waaqayyo cabseera siin jedha. Walaffadhaa Amen. Isa Yesuus Yesus natina jala pakatena mosa pula Amen